Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa ashamaa akkam jirtu nagaa jirtu alhamdulillah ni nagaa kiyya. Beellama takka guyyaa torba dura isiniif beellameetiin ture garuu sababa garaagaraatiin beellama kiyya irratti isiniif hin dhiyaanne. Beellamni kiyya sunis waan baay'ee bareedaa tokkodha jedheetiin yaada. Gariin keessan argattanus gariin keessan immoo hin arganne jedhee waan hin yaaduuf barumsa kan akkan isiniif dabarsuuf karoorfadheeti jechuudha. Barumsi keenya har'aatu jechuudha haala kamiin messengerii kiyya jechuudha messengerii keenya haala kamiin salphattu osoo appilikeeshinii tokko gad hin buusne haala kamiin akka itti gurraacheffannuudha haala fakkeenyaatiin messengerii kiyya irraa seenu jechuudha. Amma messengerii kiyya bifa adiidha jechuudha garuu moodii gurraacha argadheetiin jira waan ta'eef as piroofaayilii kiyya irraan tuqaa sana booda akka isinitti mul'atu jechuudha moodii gurraacha naaf kennee jira isarraan tuqa jechuudha haala kanatti messengerii keenya gurraacheffannee itti fayyadamuu haala kamiin akka itti dandeenyudha haala isinitti mul'atu kanaan bifa miidhagaa ta'een jechuudha. Yoo bifa saasa noormaalii yookaan bifa kalarii adii duraatti illee deeffachuu barbaanne asumarra dhufnee jechuudha kana of yoo goone gurraacha nuuf ta'a jechuudha. Mee kana dura akkuma kanaan dura agarsiisa xiqqoo hiriyoota koomma dura nan hin qunnamneef agarsiisa xiqqoo kan hin taasisu ta'a jechuudha. Jalqaba feesbuukii kiyya irraa haa eegalu jechuudha. Agarsiisa yoon jedhu namni amma dura feesbuukii kiyya irratti nan hordofne feesbuukii kiyya kan barumsa hedduu irratti dabarsu irratti namni na argachuuf fuulduratti abdiidha qaban akkamitti akka itti na argatanudha jechuudha. Sarchi ni gootan jechuudha. Maqaan amma sarchi godhee isin agarsiisu kanaan Jaafar Kamaal jettanii jechuudha. Sarchi ni gootanii eega sarchi gootaniin booda jechuudha feesbuukiin kiyya kan piroofaayila kanaan isiniif ba'u jechuudha. Isa kana asirratti tuqxaniitu achi booda akkas xinnoo harkistanii as jalatti isinitti ni mul'atti jechuudha jechi fooloo jettu kun isarra tuqxan jechuudha. Add friend yoo na gaafattan add friendiin kiyya guutuu waan ta'eef na argachuu hin dandeessan garuu yoo fooloo gootan immoo akka add friend akka waan friendii kiyya taatanii takkatti barumsa dabarsee darbeef kan hin fuulduratti dabarsu hordofuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa gara YouTube kiyyaa yoon isin geessu jechuudha YouTube ni kiyya Facebookuma kiyya kana jala jira jechuudha. Asitti isinitti mul'ata Jaafar Tuubee kan jedhu kun jechuudha. Isinitti mul'ata hidheetiin abdiidha qaba jechuudha Jaafar Tuubee kan jedhu kana jechuudha asirra tuqxaniitu kallattiin gara YouTube kiyyaatti darbuu kan dandeessanudha jechuudha. Garuu YouTube kana sarchi godhe yoon isin agarsiisu akka isin argattaniif jechuudha bakka ammaa son dhaqne haala kamiin akka itti na argattan isin agarsiisuu fi YouTube irra ni seentanii sana booda mallattoo sarchi kana yookaan bakka itti waan tokko barreessitanii barbaadan irratti Jaafar Tuubee jettanii barreessitan jechuudha. Jaafar Tuubee jettanii barreessitan haalan barreesse kanaan jechuudha. Jaafar Tuubee jettanii eega barreessitan booda YouTube ni kiyya isa kana dura piroofaayilii isaarra ni tuqxanii sana booda barreeffama subscribe jedhu kana ni argitan jedheeti yaada jechuudha. Isarra tuqxan jechuudha. Barreeffama subscribe jedhu kana diimatee kan isiniif ba'u kanarra tuqxaniitu subscribe gootan jechuudha. Achi booda mallattoon notification illee isiniif baatii gara cina kanarratti isheen ni dalagsistan asitti naaf ba'uuf hin dandeenye jechuudha. Maaliif ani web keessatti fayyadameeti jechuudha. Tole gara barumsa keenya har'aatti osoo hin darbin dura jalqaba messengerii keessan gurraacheffachuudhaaf maal gochuudha qabdan Play Store keessa seentanii jechuudha. Messengerii keessan ni haaromsitan. Play Store keessa seentanii dhiifama viidiyoo kiyya adda kutuu Play Store keessa seentaniitu messenger jettanii barreessitanii sana booda ni haaromsitan jechuudha. Nama messengerii kira haaromfamaadha fakkeenyaaf haaromsuudhaaf yoo messengerii keessan mallattoo kana isin gaafate jechuudha. Mallattoo update jedhu kana ni argitan jedheetiin yaada jechuudha. Mallattoo kana yoo isinii fide isarra tuqxanii messengerii keessanitti jechuudha. Achumatti gadi buusuu dandeessan. Isin duraan gubatu achumatti haaroma jechuudha. Haaromsuu ni dandeessan. Amma fakkeenyaaf kana haaromsuu yoo barbaadu jechuudha. Messengerii keessanirra yoo galtan yoo akkas isin jedhee update yoo jedhee jechuudha. Haaromsi yoo isinii jedhee isarra tuqxaniitu jechuudha. Bifa kanaan isiniif gadi buusuu eegalachuma jira jechuun gubatu. Haala kanaan eega haaromsitanii kaatan messengerii keessanirra ni galtanii anamma messengerii kiyya haa jijjiirradhu. Maaliif messengerii kiyya inni kun moodii gurraacha naaf kennee jira ofiisaadhaaf jechuudha. Mee haala kamiin akkatti moodii gurraacha itti argattan messengerii amma dura moodii gurraacha isiniif hin kennine dura ni haaromsitan jechuudha. Messengerii keessan waan takka illee gadi buustan messengerii qofa achitti haaromsitan jechuudha. Anamma messengerii kiyya jijjiirradhee dhufuu hangasittuu obsaan eeggadhaadhaan isinii jedha. Tole amma messengerii kiyya jijjiirradheetiin dhufe jechuudha. Maaliif inni dura moodii gurraacha argadheetiin jira. Isin agarsiisuu hin dandeenye. Amma eega messengeriin keessan haaromsitanii booda messengerii keessan irra ni seentanii jechuudha.
Messenjera salphatti jechuun messenjera moodii gurraacha argachuu yoo barbaadan eega messenjeri keessan haaromsitan booda messenjeri keessan irra ni seentan. Haala fakkeenyaatiif eega messenjerii keessan irra seentanii haaromsitanii booda jechuudha. Eega haaromsitanii messenjerii keessan irra seentanii namuma tokko namuma waliif barreessitan takka irra ni seentan. Anama fakkeenyaa messenjerii keessa Jaafar Kamaal kanarratti barreesseetiin jira. Maaliif isin agarsiisuuf namuma walii barreessitan takka irra seentaniitu sana booda bakka barreeffama yookaan nam tokko barreessuudha jettan kanarra tuqxanii jechuudha. Eega haaromsitan nama itti walii barreessaa jirtan tokkumarra ni seentan jechuudha. Sana booda mallattoo as gaditti isinitti mul'attu kanarra ni tuqxan jechuudha. Ishee kana ni argitan jedheetiin yaada isirra tuqxan jechuudha. Yookaan emoojii jechuudha. Hundi keessan ni beektanii dhiifama. Dura bakka barreeffamaa kanarra ni tuqxanii achi booda mallattoo emoojii kanarra tuqxaniitu jechuudha. Sana booda filannoo as gadii kana ni dhuftan la ishee tokko argaa jirtanii lammaffaa argaa ishee sadaffaa kanarra tuqxan jechuudha. Ishee kana as gaditti isinitti mul'attu ishee sadaffaarra irra tuqxan. Emoojii keessaa ishee sadaffaa kanarra tuqxan jechuudha. Xinnoo akkas ol harkistaniitu ji'a yookaan baatii addeessa ni beektan jedheetiin yaada hundi keessan kan asitti isinitti mul'atu kana addeessa yookaan baatii ji'a ni beektu afaan Oromoodhaan. Isarra tuqxan jechuudha. Addeessa kana ergitan nama saniif jechuudha. Nama walii barreessaa jirtan saniif ni ergitan jechuudha. Eega sarra tuqxanii amma kun asitti mul'ateera bakka messenjeri keenya bakka chat keenya irratti nuuf bahee jira waan ta'eef gara messenjerii namooti walii barreessaa jirtan takkatti ni ergitan jechuudha. Dhiifama. Viidiyoon irraa dhaabuuf achirra tuqxanii jechuudha. Ji'a kana barbaadan emoojii keessan keessaa jechuudha. Ni ergitan nama walii barreessaa jirtan takka. Achi booda eega ergitan booda bifa kanaan isiniif baasa jechuudha. Addeessa kana baay'isee gadi isiniif baasa. Sana booda ji'uma ergitan baatiidhuma ergitan sanarra tuqxanii jechuudha. Achi booda asitti you have found dark mode bakka jettu argitan jechuudha. Dark mode argatteettaa jira jechuudha. Amma haala kanaan messenjerii keessan gurraacheffachuu ni dandeessan jechuudha. Eega haala kanaan argattan booda ga'eessa dhaqxaniitu gurraachessuu dandeessan profaayilii keessan irra ni tuqxan eega jechi kun isiniif bahee jechuudha. Irra deebiitiin isin agarsiisa jechuudha. Namuma tokko eega messenjerii keessan haaromfattan booda namuma warii barreessitan takkarra ni seentanii sana booda akkuma nama ergaa isaaf erguutti bakka ergaa kanarra tuqxanii achi booda emoojii bakka jettu kanarra tuqxan jechuudha. Ishee kanarra tuqxaniitu dhiifama akkas miti dura bakka ergaa kanarra ergitanii achi booda mallattoo emoojii kan isinitti mul'atu irra tuqxaniitu jechuudha. Sana booda as gadi filannoo isa kanarra tuqxanu ishee kanarra sin tuqxanu ishee sadaffaa kanarra tuqxanii mallattoo baatii kana barbaadan jechuudha. Mallattoo ji'a kana barbaadanii ni ergitaniif namuma waliif barreessaa jirtan sanaaf ni ergitan jechuudha. Ji'a kana yookaan baatii kana nama walii barreessitan saniif ni ergitan. Achi booda akkas isiniif jedha jechuudha. Akkas isiniin jedha taanaan ati moodii gurraatti argatteettaa isiniin jedhas gubbaatti isinitti nu mul'ata jechuudha. Akka isinitti mul'atutti moodii gurraacha argatteetta jedha. Moodii kana fayyadamuuf amma adiidhaa mitiilee gara gurraachaatti deeffachuuf mallattoon profaayilii keessanii gubbaarratti isiniif baate booda deebitaniitu jechuudha. Mallattoo profaayilii keessanii kanarra tuqxan dhaqxaniitu jechuudha. Gurraacha godhachuuf achi booda as gaditti moodiin gurraacha isiniif ba'ee jira waan ta'eef isarra tuqxan. Haala kanaan messenjera keessan gurraacha godhachuu ni dandeessan. Waan tokko osoo gadi hin buusne jechuudha. Mallattoo baatii nam takkaaf ergitanii sana booda moodiin gurraacha isiniif dhufaadha. Wanti biraan jiru namoo waliif barreessitan takka chat walii gootan takka irratti mallattoo baatii emoojii keessan keessatti barbaadanii jechuudha. Mallattoon baatii ni jira. Jiinee jechuudha. Ni jira jechuudha emoojii keessa isa ergitaniitu messenjerii keessan salphaatti gara gurraachaatti jijjiirrachuu ni dandeessan. Adiis godhachuu barbaadan messenjeruma keessan irra seentanii as bakka gubbaa bakka profaayilii keessanii irra tuqxaniitu jechuudha. Dhuftanii wanna sila seef gootan yoo of gootan jechuudha gara adii gara yookaan normaaliitti isiniif deebi'a yoo gurraacha barbaadan gurraacha godhatan jechuudha. Akka kiyyatti garuu gurraachi kun baay'ee waan natti toleef gurraacha irratti dhiifachuu ni danda'a jechuudha. Barumsi kiyya har'aa kanuma irratti dhaabbata. Barumsa kana sheer walii gootanii hiriyoota keessan biraa akka geessan akkasumas deeggarsi isinaaf taasisuu qabdan YouTube kiyya subscribe gochuu akkasumas Facebook kiyya follow gochuudhaan viidiyoo kanallee hiriyoota keessaniif sheer gootanii jechuudha akka barumsi kun nama hunda qaqqabu taasisuu qofaadhaan isin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.